Waaqni sinaa oolchu. Haati ishii intalli koo dhuftee heerumti. Nan heerumsiisaa nikaa hidhatteetti. Yoo dhuftuu nan heerumsiisaa jedhaniitu eegu. Isheen garuu duuteetti. Faallaa jechuudha. Isheen garuu duuteetti. Baay'ee nama gaddisiisu. Waan eegamtu kan biraa, waan sirratti ta'u kan biraa, waan itti hojjettu kan biraa. Waaqni sinaa eegu duuti bara kanaa waan sarara kasa wayitidha. Baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Kan tokko haasofnu, kan tokko haasofnu, kan tokko jechuudha. Dubaay kun immoo wanti nama fixu wayii itti galeera natti fakkaata. Mucayyoo isheen kun immoo mucaa fayyaadha, mucaa nagaadha. Mucaa guyyaa tokko waan tokko waa'ee akkasiillee hin haasofnedha. Garuu of ajjeestee jedha. Dubaay keessa of ajjeestee kan jedhu gadi baheetii jira jechuudha. Namoonni warri kaanii of hin ajjeestu jedhan. Namoonni warri kaan immoo waan biraa haasa'u jechuudha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaatu viidiyoo kan biraatiin dhufeetiin jira jechuudha. Hammamillee yoo ta'e namni hammamillee yoo ta'e osoo dhaqxanii ilaaltan iddoo mucattii kana jechuudha iddoo of ajjeeste bareedaa goote gaarii goote baga goote anuu sanumaafan jira anillee fixadheera anillee of hin ajjeesa anillee naa ta'uu diddeetti baqa anillee fixeen jira guyyaa tokko na eegaa. Namni hunduu akkana komantii akkanaa barreessa. Namni abdii kutatee fixeera. Mucaa kana jala deemanii kan isaan barreessan akkasi. Bakka ofii fixuu wayya baga of geggeessite biyya lafaa kanarraa rakkina kanarraa anis akkasuma guyyaa tokko akkasiin of godha. Amma kun namni hunduu rakkatee ma jiraata bara. Sooromee miti itti tolee miti guutee irraa fee dhangala'ee miti bara. Iddoo jirutti rakkoo ajaa'ibaa qaba garuu rakkoo sanarra ejjetee irra dhaabbateetu hin jiraata. Mee laal ishee of ajjeeste jedhanii fi ishee of ishee duutee kufte. Kun Dubaayuma keessatti jechuudha. Ishee ammaa kana warri kan maal jala dhiira faa warri jalaa odeessus jira. Of ajjeeste warri jedhan sababa dhiiraati warri jedhanis jiru. Ganaa qulqullaa gaamma akka oduutti oduun hin odeeffamamtire sababii maaliif duutee akkamitti of ajjeeste rakkoo maalii qabdi turte kan jedhu hiriyoonni namoonni itti dhiyaatan beekuu danda'u. Dura maaltu akka ishee quunnamaa ture rakkoo akkamii akka qabaachaa turte mucayyoo isheen kufte kunillee isheen kuftee duutu kunillee akka duutu barteetti. Waan isheen barreessitus waan isheen nama jalatti komantiillee kennitu waan du'a wayii itti mul'atedha. Na sodaachisaafaa kan jettudha. Waan akkasii baqa akka nama qalbii jijjiirrannaa wayii waan tokko gadhiisutti akkanatti faa turte. Waan ashaan nama boo'u faarratti sirba faayidhaa turte isheen amma kuftee jedhamaa jirtu kun. Isheen kufte kuni nikaa hidhamtee waan isin ajaa'ibu. Nikaallee hidhamteetti biyyatti galtee hin heerumti jedhamee jechuudha. Haati ishii kana faatiin eegaa jiru. Mucaan koo gaafa dhuftu hin heerumti. Kanaafaa eegamaa turte. Garuu maal godhare wantuma waaqni jedhe malee hin ta'u. Ammas taanaanii kuftee duutee malee namoonni itti dhiyaatanii haasa'an immoo madaamii ishiillee nama gaariidha. Hospitaalatti illee dhuftee turte warroonni itti dhiyeenyaan mucaa sana faana reeffa ishii faana jiranii hospitaala yeroo isheen galtee haala mijeessaa jiranillee jechuudha akka galtuuf reeffi galuu fi namoonni tokko naasaan yeroo dhaga'u madaamii ishii baay'ee gaariidha. Hospitaalatti illee baay'ee rifattee jirti. Bakka waan isheen dubbattullee minaamin jedhanii haasa'u. Mucaan kun immoo nama fayyaadha kaleessa faa dheengadda faa hiriyoota ishii faana haasa'aa turte kanannarra jira akkas ta'an jira akkasiin godhamaa jirallee jettee hin himanne. Isheen kuftee jechuudha. Isheen kuftee duute kun. Mucayyoo isheen kun immoo waggaa 24 umuriin ishee. Waggaa 24. Nama dheengadda kanaa gammachuudhaan ayyaana kabaje. Nama ayyaana dheengaddaa jechuudha gannaa kanallee fataa ittee nama kabajedha. Gammachuudhaan. Mucayyoo abdii qabdudha. Ijoollee itti dhiyeenyaan beekan. Dhiyoodha kan Dubaayin deemte. Hojii hojjettuttillee nama waggaa 24 dhiyoo deemte hojii hojjettuttillee gammadduudha. Ijoollee baay'ee namatti dhiyaatan jechuudha. Mucaa abdii qabdudha. Garuu har'a gadi baasanii of ajjeestee
jedhameetu haasa'ame jechuudha. Namni baay'een of hin ajjeestu. Namni baay'een immoo dhiiraaf jettee akkamitti of ajjeestii jedha. Egaa yeroo namni tokko waan tokko ta'u dubbii wal borcaan tokko miidiyaa irratti hin odeeffama hamma qulqullaa'utti jechuudha. Garuu dhugaasaa kan beeku nama du'e sanadha. Riyaalitiin kan jiru nama du'e sana keessadha. Hiriyaanis waan dhagee haasa'a. Waan isheen itti himte yeroo kan haasa'a. Namni biraas waan biraa haasa'a. Garuu namni closely relation ishee faana qabu hunduma beekuu danda'a. Waa'ee ishee, jireenya ishee, iccitii ishee hundumaa namni tokko hin wallaalu. Waan ishee irra jiru namatti himatu jira. Namni kamuu hiriyaa qaba. Nama tokko nama waan isarra ga'e tokko himatu, waa'ee mana isaallee namatti himatu nama tokko qaba. Namni sun nama fakkeenyaaf waan maaliif akka mucaan kun of ajjeeste haasa'uu danda'a. Garuu of ajjeesteedha malee dhugumatti of ajjeeste kan jedhamu baay'ee shakkii jira jechuudha. Hammamuu yoo ta'e immoo namni hammamuu yoo rakkate mucaan kun garuu rakkoo hin qabdu. Rakkinallee hin qabdu jedhan. Nama abdii qabudhallee jedhan. Yeroo baay'eellee takkaa rakkooleen haasoftu miidiyaa ishirratti humaa ishirratti rakkinni hin jiru. Garuu amma kaate amma of ajjeesteen akkamitti dhufe? Baay'ee nama dhiba bara. Ta'e afuura biyya sana keessaatu nama of ajjeesisa ta'e namas ajjeesa namas fixa ijoollee keenya fixaara ta'e ani hin beeku. Laallee walitti fufinsaan ijoolleen akkamitti akka dhumaaran biyya sana keessatti harcaama jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni dhiyoo deemee osoo waanuma tokko hin jijjiiramin reeffisaa deebi'ee gala jechuun baay'ee ulfaatamee waan isinaa eegu malee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni baay'een immoo ishee ilaalanii nunis of ajjeesna nunis fixanneerra humaanuu ta'uu didaa jira kan jedhus gara hin qabu. Namni akkamitti lubbuu isaa irratti murteessa qoy. An kan hin jedhu of ajjeesuun kun salphaadha. Garuu gaafa of hin ajjeesattee murteeffattu waan si gargaaru jira. Amma fakkeenyaaf amma sammuu nagaa kanaan akkan amma jiru kanatti of ajjeesuun baay'ee akka ulfaatudha. Sammuun koo kan beeku. Gaafa murteeffatte garuu seexanni si gargaarti. Seexanni haala mijeessiti. Seexanni si salphisti. Si gargaarte si galaafachiisuuf jechuudha. Namni nagaan namni seexanni afurri kun keetti hin gallimmaa hin danda'u. Humaa danda'ee of hin godhusi hin mijatuufis akkamitti jedha. Garuu gaafa murteeffattu ofirratti murteessitu si gargaara. Kanaafuu osoo hammamuu ta'e ofirratti hin murteessamu. Otoo hammamuu rakkate. Namni kamuu rakkatee jiraata. Namni kamuu guuteef hin jiraatu. Namni biyya lafaa kanarra jiru hunduu innumti sooressa gaaraa jedhamillee rakkoo wayii qaba. Rakkoo mana isaa keessa jira. Yookaan qabeenya baay'ee qaba yookaan immoo fayyaan qaba. Namti sun jireenyi isaa qoricha ta'uu danda'a. Jireenyi isaa yeroo yerootti yaalii ta'uu danda'a. Iyyaassi immoo humaan qabdu guyyaa guyyaatti boqonnaa hin qabdu ta'uu danda'a. Guyyaa guyyaatti dhamaatii ta'uu danda'a. Kun hundummoo carraadha baay'ee. Carraadha. Kanaaf waan isaa kenname hireesaa itti amanee ameen jedhee fudhachuudha. Furmaanni kan biraa hin jiru bara. Hireesaa ameen jedhee fudhachuu. Gaafa waaqayyo jedhee immoo guuta. Hin jijjiiramu. Kanaaf of ajjeesuun ofirratti tarkaanfii fudhachuun fakkeenyaaf mucaan kun amma of ajjeeste jedhame reeffi ishee yeroo maatiidhaa galu maatiin kun isheen already of ajjeesteetti hin jirtu. Maatiin garuu akkanatti gubataa hafu jechuudha. Hamma gaafa du'aniitti baay'ee gubatu. Haatiin gubatti. Namni biraa hafe hunduu hin gubata. Gubachaa hafaa jechuudha. Madaatti ta'aa hafaa jechuudha. Mucaa keenya dhuguma of ajjeeste moo namatti ajjeese moo rakkoo ishii maaltu tuqe bakka furmaata tokko toon argatiin akkanatti boba'aa jiraatu jechuudha. Haadholii baay'een akkasii. Ijoolleen isaanii kan du'anii biyya namaatii galanii baay'een isaanii akkatti mallattoo gaaffiitiin jiraachaa jiru. Dhugaan siniin jedha. Inni nama biratti dhukkubsatee yaalamee du'ee awwaalame ko already du'eedhanii bakka. Ofii isaanis akka du'an baranii gaaffiin sammuu isaanii keessa hin jiraatu. Kun garuu yoo waan tokko dhagaan ayi mucaa koo dhugaashilleen arganne ayi mucaa koo akkatti isheen duuteelleen dhageerre ayi mucaa koo namatti ajjeese moo fumaan of ajjeeste maalumaaf of ajjeeste laatu jecha. Kanaafuu maatii keessaniif yaada ijoollee warri qabdan ijoollee keessaniif bakka nama wayiitiif yaaddanii of hambifachuu qabdu. Abbaa ta'eef eebeluun yoo ani of ajjeese hin miidhama. Ana yoo dhabe hin miidhamattanii ofii keessan miidhama sana keessatti obsuu qabdu.
isin dhabuudhaan maatii keessan keessa namni miidhamu hin jiru, isin dhabuudhaan namni gaddu hin jiru. Isaaniif jecha fakkeenyaaf haati tokko ijoollee ishiitiif jecha aarsaa baay'ee kaffalti. Ijoollee ishiitiif jecha waan hin danda'amne nan danda'atti. Ijoollee ishiitiif jecha rakkoo baay'ee keessa teesse ijoollee ishii guddiste. Isinis akkas ta'uu qabda. Ijoollee waan taatanii warri keessan hin rakkatan jechuu miti sababii keessaniif. Warri koo yoo na dhaban, haati koo yoo na dhabde jettanii yaaduu qabdu. Guma isiniin jedha. Yeroo aartan murtee akkanaa